Sabboonummaan keenya eessaa garamitti? Barruu Yaayaa Bashiir waa'ee sabboonummaa Oromoof haala yeroo irratti barreesse sagaleen isinii dhiyeessa. Akka saayinsiin hawaasaa barsiisutti sabboonummaan gosa lamatti qoodama. Sabboonummaa sabummaa ethnic nationalismii fi sabboonummaa lammummaa civic nationalismidha. Sabboonummaan siivikii warra sabaa osoo hin taane lammooma leellisuun shaakalama. Sabboonummaan sabummaa tiyooriilee baay'eedhaan ibsama. Tiyooriilee jiran keessaa etnosimboolizim kan jedhamu uumama sabboonummaa Oromootiin haalaan wal fakkaata. Akka tiyoorii kanaatti sabboonummaan saba tokkoo kan uumamu mallattoolee seenaa argaa dhageettii fi barsiifata aadeeffamaniini. Ethnosymbolism is a product of symbols, myths and traditions. Kana jechuun sabni sun mallattoolee yookaan symbols seenaa isaa kan waliin himatu fakkeenyaaf waan akka odaa, ulee bokkuum, callee fi kan kana fakkaatan fa'aadha. Akkasumas argaa dhageettiillee akka madda ummatichaa shaakala sirna gadaam, caffeelee gadaam, hora loonii fi wantoota sabichi waloon akka seenaatti argaa dhageettiin wal irraa dabarsaa as gahe biroo fa'aadha. Kana malees barsiifatoota aadeeffataman kan akka gumii gaayoo, irreecha, ateetee yookaan dubartiif kan kana fakkaatan walumaa galatti jarri kun hunduu sabummaan calanqiftuu aadaa ekaalchartistaaf ummata tokkooti. Kunis jiruu hawaasummaa bara dheeraa ummata wayiitiin shaakalamaa dhufe keessatti uumama social contradictidha. Mallattooleen olitti maqaa dhoofne kun eenyummaa sabni tokko akka sabaatti waliin himatu gabbisu, miira ofirratti hirkannaa sabichaa jabeessu, saboota ollaarraa addatti seenaa fi eenyummaa ofii akka sararee adda baasee beekatu kunuunfatu qajeelchu. Kana biras darbee gaafii siyaasaa wal fakkaataa akka waliin tolfatee ittiin of bulchu, haleellaa alaarraa of ittisu yoo barbaachisaa ta'es gara biyyoomaattuu guddatu gargaaru. Sabni mallattoolee isaa kanneen yoo waloon itti amanuu fi ittiin boonu waloon shaakalu saba sabboonummaa itti qabu jedhama. Gaafa eenyummaawwan waloo isaa kana irratti waliigaluu hanqatu sabboonummaa isaattuu sabatiinsa dhabuu eegala. Sabboonummaan saba tokko akka sabaatti jiraachisuu yoo miidhu tokkummaan sabichaas balaa mudata. Sabboonummaa waloon itti amanamu kana wantoota diiguu malan baay'ee ta'aniyyuu warri gurguddaan amantii fi gosummaadha. Lamaan kana keessaa inni tokkooyyuu rakkoo uumuuf gahaadha. Sabni tokko amantii tokkichallee yoo waliin qabaate dhibee gosummaa muudannaan tokkummaa sabummaa isaa dhoruu danda'a. Fakkeenyaaf Somaaleen saba tokkicha amantii tokkicha waliin qabudha. Haa ta'u malee gaafa sabummaa leellisurraa gara gosa lallabachuutti gadi guddatan wal diiguu bira darbanii wal waraanan. Biyya akka saba tokkichaatti jaarratanii addunyaa irratti beekamuu turan neeshin isteet Soomaaliyaa gargar cabsatanii wal yookaan of xiqqeessan. Hubadhaam amantiin waloon hordofan sunillee diigamarraa isaan hin baraarre. Fakkeenya lammaffaa Araba fudhachuu dandeenya. Arabni duritti saba tokkicha turan, har'as taanaan afaan tokkichaaf seenaa as dhufiinsa tokkichaa waloon himatu. Garuu deemsa yeroo dheertuu keessatti akka ji'oogiraafiittis walirraa fagaachaa deemuu dabalatee sabummaa caalaa gosummaa leellisutu fardii itti taate. Bu'uuruma kanarraas biyya garaagaraa jaarratan. Ammas hubadhaa jarri kun amantiin eenyummaan sabummaa seenaa waloof tokkummaa afaanii waloon qaban biyya garaagaraatti bahanii waluu gaarreeffachuurraa isaan hin oolchine. Dhimma sabaa fi sabboonummaa irratti dhugaa waliigalaa faaktis hangana yoo dubbanne amma gara waa'ee keenyaatti haa deebinu. Sabboonummaan Oromoo har'a beekamu kun jaaramee bifa amma beeknu kanarra ga'uuf walakkaa jaarraa tokko olii itti fudhate. Lubbuu kumootaa hedduutu itti wareegame. Dhugaa tokko asirratti hubachuu fe'isa. Sabboonummaa kana jaaruu keessatti roorroon diinaa jiraachuun hedduu nu gargaara. Sabni tokko doorsisa haleellaa alaa external threat qabaachuun akka waliin dhaabbachuu malee fala biraa hin qabnetti isa jabeessa. Nu waliin dhaadannaa wal malee maal qabnaa akka waliin jedhu jajjabeessa. Roorroon alagaa yeroo hundumaa waan balleessu. Al tokko tokko carraa fudhatee dhufa. Sadarkaa nummiinetti garuu ammoo haala nu yaaddessee of ittisaaf jecha akka waliin dhaabbannu nu dhiibutti jiraachuun isaa badii hin qabaatu. Kun maal jechuu akka ta'e yeroo biroo bal'innaan itti deebi'uun danda'a. Ija kanaan yoo ilaallu Oromoon cunqursaa sirna Abisiiniyaa jalaa of baasuuf sabboonummaa irree godhatee walitti bira. Injifannos gonfatee har'a iddoon Oromoon Itoophiyaa keessatti qabu isa akka gaafa qabsichi eegalamu irra guddoo fagoodha. Qabsoo sana eegalsiisee kararra buusuu keessatti dhaabni siyaasaa ABO qooda guddaa qaba. Haa ta'u malee haa
haalonni askaluu hawaasa keenya keessatti darbee mul'atu yaaddoo tuffatanii bira darbuu nama dhorku tokko agarsiisaa jira. Wantoonni gariin yoo har'a tuffiin bira kunne oolanii bulanii gufuu buqqisuuf nama miidhu ta'uu malu. Har'a tokkummaa Oromoo kan qoraa jiru halagaa miti. Asiidiin tokkummaa Oromoo ciruuf dhimmisaa jiru numa keessaa madda. Rakkoo kana an akka lamatti hin hubanne. Tokkummaa sabaa har'a Oromoo jedhamu kana jaaruuf eessaa kaanee akka eessa keenya dagachuu yookaan wallaaluudha. Uummanni moggaasa maqaa Oromoo jedhamuun beekamu kun akka salphatti as hin geenye. Waggaa 40 yookiis 50 dura gaafa qabsoon hooggansa ABO jalatti eegaltu tarkaanfii duraa kan ture waan Oromummaa jedhamu hundarraa barsiisuu fi ijaaruu ture. Gaafas Oromoon bahaadiyatti kaabaa kibbatti wal quba hin qabu. Bakka jirutti maqaa halagaan itti moggaafte garagaraan of waama. Gariin ammoo amantaa hordofusan akka eenyummaa sabummaatti himataa ture. Sana keessaa guddannee dammaqnee har'a nu martuu Oromoo ofiin jechuu keenya. Baay'ina lakkoofsaa keenyaaf guddina biyya keenyaa qabeenya uumamaan nu badhaase waliin himannee laphee dhiibnee ittiin boonuu dhaqqabne. Salpharraa kaanee as hin geenye jechumaaf. Adeemsa keessa dabarree as geenye har'a daddagachuun mul'achaa jira. Waan jaaruuf waggaa 50 nutti fudhate guyyoota keessatti diiguuf warri dhama'u mul'achaa jira. Irra hedduun yaalii abaaramaa kanaa beekumsaan itti yaadamee Oromummaa miidhuuf nutti hin fakkaatu. Irra caalatti wallaalummaa yookaan hanqina hubannoo sabboonummaati jedhee ammaan bira kutuun filadha. Dhugaa uumama sabummaa keenyaa fact about the composition of Oromo ethnic identities wallaaluu yookiis beekaatuma gatii dhoowwachuun Oromoo fi Oromummaan of keessatti danooma diversity hedduu akka qabu gariin hin hubatu. Nuti akka warra Sumaalee yookiis Arabaallee miti. Nuti saba tokko taanee amantii adda addaa hordofna. Kutaa adda addaatti baanee waggaa 100 oliif wallaalchifamnee turreerra. Amantiin Oromoo inni gama tokko barootaaf aadeeffatamee Oromoo isa gama biraa jiru biratti waan balfatamu ta'uu mala. Wanni guddaan sabboonummaan dhalatee garaagarummaa amantii irra aanee walitti nu hidhuu isaati. Garaagarummaa amantii qabaachuu yoo hubannee laal nu yabeessa malee nun miidhu. Ummata addanees multi-culturalist ta'uu keenya addunyatti hima. Ummata akkasii ta'uun ammoo mallattoo qaroomaa jedhamee addunyaa irratti beekama. Haa ta'u malee sabni akkasii xaarii qabsoo yeroo dheeraa booda gara tokkummaatti yoo guddatu hubannaa sabboonummaa irratti fi gatii sabboonummaa san jaaruuf kafalame hubachuu irratti qarooma olaanaa horachuu waliin ta'uu qaba. Sana yoo hin qabaannee balaa keessaa fi alaa jajjabduuf saaxilamaa. Diinni alaas ta'e kan keessaa garaagarummaa kana akka qaawwa laafinnaatti laallatee ittiin seenee nu diiguuf carraa argata. Oromoo hundaa wanti dhaamu amantiin eenyummaa bilbiltuu akka taate hubachuudha. Ajandaan amantii akka ajandaalee birootti salphatti kan dagatamee darbuu miti. Amantiilee addunyaa irratti beekaman kan sabni keenya bal'inaan hordofu Islaamaaf Kiristaanummaadha. Lachuu dubbii jiruu biyya lafaa yookaan duniyaa boordabartuu mannaa jiruu du'a boodaa yookaan aakiraa ofii jabeeffachuuf dursa kennaniin barsi. Oromoon ammoo sana dura amantii ofii isaa waaqeffannaa qaba. Gariin har'as jabeessee hordofa. Amantiin sadanuu ammoo barsiisa mataa isaanii qaban. Dhimma aadaa Oromoo irratti inni tokko gad jabeessee yoo deeggaru kaan ammoo laalcha biroo qabaachuu ni mala. Kana hunda walii beekuun qaroomina. Wanni akka qoosaatti maqaa amantii wahii dhahanii xiixanu Oromoo keessatti gonkumaa fudhatama qabaachuun irraa hin eeggamu. Sababni isaa Oromootu saba amantii tokkicha waliin hordofuu miti. Dhugaa kana sakandii 10 illee dagachuun nurra hin jiraatu. Akkuma olitti jedhame daneessummaa karaa amantii fi gosootaan akkasumas aadaalee garaagaraa of keessatti qabnu yoo sirnaan fayyadamne jabina olaanaaf nu kaadhima. Yoo sirnaan qabachuu wallaalle immoo salphatti nu diiga. Sirnaan akka qabannuuf kaleessa abbootiin qabsoo eegalan dhiiga isaanii aarsaa godhanii nu qajeelchanii jiru. Daandii sanarratti wal haa tiksinu. Warra wallaalan yookiinis dantaa dhuunfaaf jecha waan saba keenya amantii yookiinis kutaan yookiinis gosaan walitti buusan dubbatanii fi barreessan yookiin akka biraatti ibsan irratti obsi gonkumaa jiraachuu hin qabu. Akkuma nama amantii Oromoo hordofu tokko tuqee irratti dheekkamu Oromoo naannoo ta'e wayii yoo gosaan wal qircu argaa cal'isuun Oromummaa dhiigaa fi lafeen ijaarame irratti cubbuu raawwachuudha. Dhuma irratti dhugaa tokko kaaseen goolaba. ABO'n kaleessa Oromummaa bakka hin jirre irraa ijaaree addunyatti labsee dhaloota kanas dhaalchisee jira. Kana milkeessuuf gatii dagatamuu hin qabne guddatu kafalame. Adeemsa keessa qabsoo kanatti dabalamanii milkaa'inna isaaf kan gumaachan ABO irraa alas ni jiru. Qooda galchuuf hin barbaachisaadha. Dhaabni ganamaa qabsoo eegale garuu har'a jabinna gaafasiisaniin hin jiru ta'uu mala. Sanyiin inni facaasee hawa qaalche garuu asheetee daalifee jira. Sun Oromoo fi Oromiyaadha.
qabeenya qaalii kana bineensa irraa tiksee ittiin of jiraachisuun kana booda dirqama ummatichaati. Faallaa kanaan ummata keessaa warra eenyummaa dhiigaa fi lafee abbootiin jaarame kana gosatti gad buusee charaacharu amantii walii tuqee Oromoo walirratti mufachiisu. Walumaa galatti kufaatii halagaan nuuf hawwe ittiin milkaa'uu dadhabe warra nu keessaa humna tahee fi milkeessuu fi barbaadu adaba itti godhuun dirqama sabichaati. Horaa bulaa.